hin akka badina isin berg gaafana suuraan namooliin keessa kastoli fiidanii namni isin jala dhaga'u ibsishaan hariifa laal ibsishaa jechuun waxani hariifa muudi ያለው አካሄዱ የሚያምር ቆንጅዬ በቃ ምንም ሙዲ ቀበቹ namni hundinuu suuraa yoo waliin dhaabbattee haatiin fokkottu jechu hundinuu yoo birakkatani wali khasuuraan kee siimbaan illee ibsaa bira suuraan siiba anchi daddab suuraan kee khasiimbaane nama suuraan kee yoo suuraan kee siibahu didele ta suuraan kee iPhone in kaate kaameraan kaate suuraan siibahu dide ibsaa bira dhaabbadhu khaytee miti amma suuraan siibaati fara dem suuraa ibsaa bira khayd namni ibsaa bira suuraa kee khasuuraan hin baaniif hin jiru jechuudha dem suuraa bira kee ጭራሽ dhuftee maakii suuraa waliin ka'an እና ማረኮ qaba famous dabar mucaan anillee yoon Itoophiyaa deeme bar nama wali suuraan hin kabar yoon dhiirota kooliin dhaabbadhee kee qeerrota kooliin dhaabbadhee kee ibsaa dhiisteettanii post na gootan na arrabsu deemtan jechuu akka keessanitti hai ara akka addunyaan jirtu jiraadha addunyaan bar famous addunyaan bari madraka irratti jaarsa namaa hunda fiiganii dhungatan bar akka qabanii hin agarre madraka gubbarratti inna Beyonce inna manama hin agarre hin arkine qoisin isin bar addunyaa faana jirtani bar kanaafi bar akka addunyaan jirtu jiraadha kan isin jiru hin agarre famousota artistoota guddaa warra zaffanu kan dubartiin tutmaajaa hunda baatee irra darbiti dubartiin fiidee hunda morma qabdee footoo waliin kaate jechuu marakoo qaba kanaafi bar maakii tanan beeytani bar maakii freestyle normal no it's normal guys anaafinni akka wal jaalannu akkitti wal jaalannu anqama akka wal jaalannu anqama akka wali beeyno anaafisaatu beekisi warra miidiyaan beeytan anaafinni gizee wal jaalannu miidiyaa wal mari'anneeti miti okay media isini mari'anneeti miti wal jaalanne isini mari'anneeti miti kooliin jiru isini mari'anneeti miti guys dhugaan isinitti hima jechuudha wallahi isini mari'anneeti miti so abba fedhii waliin suuraa kawallee it's normal no silante barbareen itti naqaa wayii بربري إني تني جارس خيت النقي واي بسشا يا ما سنجل جارس خيت النقي ودن ديس بربري إمدي شالا زيدي دم فيستني تو ما نقلش فارو ما خيت سوني هاي يا فارنا تشتقنوني من أجبين بربري نتناقا واي good يبر عجائب كم والله لازم نمت فوتو برسانو نمني شير نتنقون انجلو بات مالك شير ما قلنا فوداني شير أكن قبيم وي guys والله نقول نكو برشي سانجين guys أنا ما واشير نقول يفلوفي نتي فردي نارسا وانا جايبو إيسا خمتو نارسا إيسا دفي شيري في فردو فلوفي سان بك أكا أدنو باسو لا في عادات أكا سينما كابوسان تو ناجايبا وان والله لازم miqanyummaa dabarkun jechuun miqanyummaa waan tokko yoo arkitanillee defense godhuuf yaada okay defense godhuudhaaf jechuun waan tokko yoo badii tokkollee arkitan fakkeenyaaf isin jaa wallahi osoo badii tokkollee arkitan fiidanii namaan ga'uuf hin fiigina namni abshaalli tokko gawwaatu waan itti kanname hunda qabatee fiigee booya malee namni abshaalli tokko gaafa waa fiddeetti himtu si madaala si dhuftee tiimte kana madaala jechuudha wajjin sani khawaliin keefi sani sondan si dhuftee odeessitu san madaala jechuudha ana akkasi amalakiyatti nama dhufee waan attiime yoo ammallee as keessa jiraatan dhuftanii yoo waan attiimtan isin tuna ajaa'iba maali jennaan isin dura dhagee isin dura quban qaba waan ta'eef jechuudha isin dura quban qaba suuraa tan osoo isin arkin an arkee jechuudha suuraa amma isin olii gad fiidan osoo isin arkeen turan daayikii godhee bira darbees noormaalidha waan ta'eef big deal miti waan guddaa miti waan akkasitti akka abbadamee irraa haasa'umu miti sinigali akkasi jechuudha salaam nashini wud salaam nay law umuseenaan kuma dhibba jaasenti
Seensisaa fi guys, seensisaa fi haga maddu surprising godhaaniiru. Seensaa fi nayyaanni guys torban takka guutuu badee barmaanan barbaadinaa garuu isin. Maanan barbaadinaa. Maanan barbaadinaa. Kuma dhibba jaan seene ba. Nama dhibba tokko nama dhibba shantu irratti namni dhibba shanan guutaaf kuma tokko nama dhibba afurtas jiran wariidhaaf akka seentanii wee Oromoo tanaa wariidhaaf akka seentanii akkaawuntii namaatiin wariidhaaf maal jechuu deemti maaltu maal ta'uu deemaa ittiin fiidanii seentan hoomaa takka hin jiru wallahi maafish insha Allah raamitiif duraaf illee maafish warii maafish yalla amshuu Media kana irratti afoo arbooshin isaa kuni ko oli gado. Shuggutii feetee yoo taate anjaartii namni tokko fa'ee meelaal ilmi arsii shuggutiidhaa maalii yoo dhadheen fuudhu bakka qoshaashaatti isii yoo jiraatte. Kanaafuu os jedhaatiin nama biyya keessanii sanuu miskiina duraanii irraa ujajjisanii deebisa waliin jiraadhu isin jechuu barbaada yaadni biyya kanuma. Kun gurbaan osoo sibira ga'ee jedhu keessiraadha malee jaartii ofii biyyaa qaba. Guutuun ilmaan sikkoo mandoo akkana. Quba qabaadha ijoollee baalee maayikiin. Okay, gara Tommy. Roba. Yara qabda. Yara dabalataa qabattee dubbadhu. Nama ol galchee maka nama haaraa yara qabal galchee. Okay. Amma yaadni nan qabu maali beeytanii? Yaadni nan qabu nuti Oromoon tokko Harargeedhaa Baalee Jinniidhaa maali jennee adda waliin baasnu. Amma immoo garuu gartee ijoolleen Harargeellee anamma akka mataa kiyyatti Harargeedha. Harargee guutuurraa mansuula ta'uu hin danda'u. Maaliif jireenya laayifii kiyyaatiin jiraadha malee. Keessafuu maaliif waan takka haqarratti yoo dubbatan gaariidha. Namnillee nama jaalata, Rabbiinis nama jaalata. Ammoo yoo maayikiin gartee egaa ibsaa jaalattee ijoollee Harargeellee arrabsitee gartee numa Oromoo kanaa diina sababa isiitiin amma ijoollee baaleetiin dhugaa dubbachuudhaaf diina walitti taane sababa ibsaa kanaa ijoolleen Harargeetu micoota arrabsitii hinaaffadhaa jedhanii. Garuu yoo haa ta'u malee namu akkuma gartee ilmi namaa kun tokko miti kunis qoma aadaa arraba kana godhatu jira qoma dalagaadha arraba kana qabu jira. Saniifuu ijoolleen Harargee warra jala yaatanii gartee ibsaan akkamitti waan akkanaa godhaa akkamitti waan akkasii godhaa ka jettan taate ibsirreessa. Saniifuu shugguxii Oromoo akkamitti kana godhee wanneettan qaisii caaltu meeqaatamtu jira sabboontuun. Namni bultii takka jireenya takka keessa hogguu galu dubartii takka tanaamusa qabdu jaalata kabajaan guddatte tasafuu qabdu jaalata malee dubartii miidiyaa kanarratti ol baatee gartee nama kaanii kamtu kanarra jira kamtu sanirra jira amma dhugaa dubbachuu maayikiin ibsaa bareedumina isaatiif jaalatti. Dhugaa yoo dubbanne mucaaninoo kanaa miti kasilaa dhiiratee mucaa irraa booji'ama. Mucaan maashaallah rabbi ubrii haa dheeressu. Saniifuu warri ijoolleen Harargee teenya jala yaatanii gartee akkamitti kana taate maalidha ajandaadha jinnii jettan jireenya keessan jiraadha. Garuu nama tokko hogguu jaalattan nama jaalattan san dhugaa itti himaadha waan isa dura dabarsitanillee itti himaadha. Kijiba keessan finnet namni akkasitti dhugaa yoo teessan argee isin ni fuudha. Yoo san hin ta'in ammoo namni yeroo isinit dabarfateetuma intala kabajaa qabdu intala sharafa qabdu sanfuudha galatooma. Okay, galatoomi galata raafi mee Jamaal yaara qabda bere jirus ya. Okay, nama bravo galfanna Simboni baay'ee jala kana teessee onni jechaa turte yaara geette fuufiyatis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخبيته قال لي جنان إربين لوني قلت تيمتاني أروح يوم أمات. كيف إني المقابل جدتي؟ من بوتو سن رامبيت توسين.
yaada kee tuufi yaada kee dubbadhu kolfin itti yaada kee gaggabaabsi dubbadhu. Yaa wallahi rabbi waliin naa bulchuudha ayyaanni kee gabaaban kanumaayyuu malee baay'ee wanni gabbachiisu hin qabu. Okay. Amina. Wayye. Tuufi yaada kee. Ani yaada guddaallee hin qabu. Wanti hin qabu dhiirtii mafuuti duru. Isa wayii baafni hin baane. Kanaafuu namni lafichatti illee suuraa wajjin ka'uu danda'a hin beekamu. Yaani akkana hin jedhin haasin. Yaada kee tuufi dadhaabiniti yaada kee tuufi yeroo keetti fayyadame. Fooloo kana nama fooloo na godhe bichaa galchaa yoo booda ushoochi. Nama fooloo na godhe bichaa galchaa. Hundumti keessa gootee godhaatu fooloo godha. Poolisiin galchaa. Hundumti keessa nama sirrii. Waan fuudhillee natti hin fakkaanne mucaan garuu jechuudha. Akkasii isiniin jedha tasgabbaa. Okay, galatoom yaadni ati qabdu kanumaa jechuudha. Wallahi higalee wanta kamiyyuu akkuma kareessi jedhamaa ture akkuma firaanki dabarfamaa ture akkuma maabaratti jedhamaa ture wanni mara akkuma arguu jirtan kana mee yaada kee osoo hin dabarfatin itti culullee yaada kee bahi ati profaayilii kee kana lafa kaa jennaan diddeemi guyyaa boodaatillee ragatamtaati dafe. Dhaggeeffadhu. Akka culullee oorotti hanga asirraan argitee na dinqisiifatteetu maqaa kiyyaas profaayilii kiyyaas kaa'attee deemta. Waan kijibaa tokko ammammootu wanta hin fakkaatin tokko fidee asirra dubbadhee beekana beektaa? Sigalee sila kanaafiyyuu wanta jiraa tokko osoo waan argin dhufeelladhaan dubbatu culullee ajandaa wanta beeyanii FB keessa deemetiin diraamaa adda addaa laala malee sobaan dhufee ajandaa asirratti hin godhu. Waa argu malee. Waa yaada kan kenna dhabe. Amala kan kenna nama jiru maatii irratti ni jaalladha nama gantummaa guddaa akka nama kana akka mata kiyyaatitti nama arsiirraa wabii. Waan burqaan dhufnee irratti yaani jechuun mucaa matuktuyaati jedhaartu kanarratti anoo dhugaa rabbi sisaa ture sii galee kunillee yaa waaqa gaafa tuktukiin kan kee bakkatti akka hin jirretti uf laala ani wanni kun garuu nama barnoota ta'anii ta'a jedhee laala garuu barcumaa kabajaallee inni ofi qaba abbuma ofi qaba. Laakiin kin garuu je ilaalchi nama ilaalchisa akka gam tokkootitti nama ilaalchisallee nama tasabsiisallee laakiin garuu kabaja nama barbaachisa uumaa kan hin jalattu. Namni kun urga kaleessa hayyee wanta akkanaa ni jira. Gaafa viidiyoon bahee bahuu baatellee ka viidiyoolee rakkoon qabu. Ani viidiyoolee bahuu an dubbii tana dhugaa rabbi yoo fagoo taate ilma dhiiraa tokko irratti ani laayiviin kee kan gaafa sin duraan ilaallatu kan gaafa si boodaati gaafa maayisishaan jedhe dhugaa rabbi Oromoo akka nam tokkootitti baay'iseellee yaadu dubbiin tuni gaafuma sannaa galte laakiin maaliifiyyuu namni kun osoo kaburuuf nama kana kan barbaadu ta'eeti akkasin jedhu akkamitti wanni kun akkana ta'a jedhee ni qorataa ni ilaala ni taazaba waa jedha wanni kun waan haganaati wanni hagana bira safrin jecha bira kuteefsishaan warroonni akkana warroonni kaleessa miskiina keessan kalagaagama bahaa kibbaan bahaa dhiyaa waliin xaartanii aarsaa fi waliin gabbantanii qeenarraa wajjin dhuftanii har'a laayivii yeroo takkatti itiif lafa ilma namaatiin taane barnoota ilma namaatiin taane isinii ta'a jedhani barnoota ilma namaatiin taane isinii ta'a tokko faaxeen takka maal ilaalanii dhaaba nama bareedina nama olka'ina nama kun akkanas akka surree tanaati akka surreetitti namarraa lafa bu'aa dhageettanii hubadhaame waan kana keessatti yeroo kamiyyuu ilaalcha namaaf waan hin deeminaa keessa namaatiin deema ibsisha wallaahi hin jibbinna takka illee irraan qaba ni jaaladha kun mee ilaalaa oromooti wanni kun akkami akkana ta'ee ilaalchi kun akkami dhufe hanga namarraa ilaala waan kana ammaa miti
Gana marra dhugaara ijoollee jecha gana marra ilaala. Maali hojjettani? Ani guyyuma san takka geema ta'eeti wallahi tiktooka kana jala nafa.